Attamoltan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne timna oduu wajjin ani Muhammad Fansaaleetiim. Sirni awwaalcha Injiinar Simmanyaw Baqqalaa magaalaa Finfinneetti raawwatame. Guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti adoolessa 29 bara 2018 bakka uummanni biyyattii bal'inaan bahee argametti sirni awwaalcha Injiinar Simmanyaw Baqqalaa haalawaan raawwatameera. Sirni awwaalcha Injiinar Simmanyaw kan gaggeeffame bataskaana kaatedraalaa Sillaasitti yoo ta'u sirna kanarratti muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed argamu yoo baatanis pirezidaantiin biyyattii Dr. Mulaatu Tashoomaa bakka bu'aan muummee ministeera obbo Dammaqee Mokononii fi abbootiin amantaa argamanii jiru. Hawaasa bal'aa dargaggoonni magaalaa Finfinnee fi naannawaa isii kan sirna awwaalcha kanarratti argaman ajjeechaan Injiinar Simmanyaw Baqqalaa irratti raawwatame hatattamaan akka qoratamu gaaffii dhiheessuun mormii dhageessanii jiru. Mootummaan namoota Injiinar Simmanyaw Baqqalaa ajjeesan hatattamaan seeratti dhiheessuu akka qabu namoonni sirna awwaalchaa irratti argaman gaafatan. Sirna awwaalchaa walii wal qabatee namoonni mormii isaanii cimsanii dhageessanii jiru. Ammas dabalata oduu kanaatiif Muhammad Siraaj itti deebiidhaan nutti hima. Jiraattonni Finfinnee sirna awwaalcha Injiinar Simmanyaw Baqqalaa irratti hirmaatan namoonni isa ajjeesan hatattamaan seeratti dhiyaachuu akka qaban gaafatan. Osoo mootummaan namoota balaa addabaabaayii masqalaatti mudate keessa harka qaban irratti kanaan dura hatattamaan tarkaanfii fudhatee kuniin uumamu jaan. Kanaafuu mootummaan namoota gocha kana raawwatan waan beekuuf osoo walee hin bullee tarkaanfii irratti fudhachuu akka qabu dubbatan. Isa qofaa miti nus du'e. Kanaaf har'a boru akkan jedhame akka waxabajji guyyaa 16 akkan ta'an yeroo gabaabaa keessatti akka furmaata nuuf laatamu jedha. Uummannis cadhisuun qabu, mootummaas cadhisuun qabu. Jiraattonni Finfinnee awwaalcha Injiinar Simmanyaw Baqqalaa irratti hirmaatan du'a isaatti haalaan gadduu isaaniitii fi maatii isaatiif jajjabina akka hawwan dubbatan. Awwaalcha Injiinar Simmanyaw akka namoonni hedduun irratti hirmaachuu danda'aniif guyyaa dilbataa ta'us seenuu dhorkamanii akka alatti hafan namoonni dubbisnee dubbatanii jiran. Sirni awwaalchaa kunis gara mormiitti jijjiiramee jira. Weerarri humnoota addaa naannoo Affaar uummata Oromoo Walloo Aanaa baatee jiraatan irratti gaggeeffamaa ture ammas jiraattota dagachiisuun lubbuu namaa gaaga'uu itti fufanii jiru. Guyyaan dheengaddaarraa eegaluun dhukaasaa humnoonni kunneen hawaasa irratti bananiin uummatarraa namni tokko wareegamuun namoonni lama immoo akka madaa'an gabaafamee jira. Gabaasa dabalataatiif Usmaan Baayyuu. Humnoonni addaa naannoo Affaar kanneen jeneraalota wayyaaniitiin deeggaramuun hidhannoo guutuudhaan socho'an maqaa babal'ifannaa daangaatii weerarri uummata Oromoo Walloo irratti gaggeeffamaa turee fi jiru ammallee oolee bulee itti fufeera. Humnoonni kunneen kamisa darbeerraa eegaluun aanaa baatee bakka warra waayyuu jedhamuun beekamutti duula hawaasa irratti gaggeessaa jiru jedhan jiraattonni achirraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan. Akka jiraataan aanaa baatee irraa dubbifne kun jedhutti dhukaasa humnoonni kunneen jiraattota homaa quba ofirraa hin qabnetti bananiin Oromoo irraa namni 3 rasaasaan akka rukutaman ibsuun isaan keessaa namni maqaan isaa Abduu Said jedhamu guyyaa kaleessaa adoolessa 28 barkoom 2018 wareegameera jechuun ibseera. Maammee Sayyoo fi Kamaaluu Mustafaa namoota humnoota kanaan madaa'uun yeroo ammaa buufata fayyaa aanaa baateetti waldhaansi godhamaa fi jiruudha jechuun himaniiru. Weerarri humnoota kanneen gaggeeffamaa jiru guyyaarraallee akkuma itti fufetti jira jedhu jiraattonni achirraa yaadanuu kennan. Lolli kun eegalee ture jira. Mana isaa addaati guyyaa kamisaa tokko wareegamee jira. Namni lammiin madaa'ee jira. Walloo Aanaa baatee bakka waan jedhamu. Wanti kun nu galle nu ajaa'ibee jira kun humna guddaa turee humna mootummaati isa ta'e hin beekamu. Lafichi irratti lolamaa jiru lafa naannoo Affaarii karaa naannoo Affaarii dhufaniiti. Raayyaan ittisa biyyaa yeroo jarku weerara gaggeessanoo jidduu seenanii tasgabbeessuu wanti tarkaanfii fudhatan jira. Raayyaan ittisa biyyaa qabeessa irra dhukaasii jabaan baname dhufee ture. Nuti dhukaasonni ofirra dhukaasaniinaan itti qabaa. Eeggadda nama tokkotu madaa'ee qabeessa nama tokkotu du'ee nama lamatu mada'a. Aanaa baatee uffata fayyaa argatamaa ammallee lolli deemaa jira. Mummillee waasatu deemaa jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraatiin lola kana qabbaneessuuf gama poolisoota naannoo Amaaraatiin haa ta'u gara mootummaatiin wanti tattaaffiin godhame maaltu jira? Wanni tokko hin jiru.
karana no fari liyo bayi irratti uffata diiwaayidhaa uffatee lolaa jira karaa kanaan namni nu gaafate. Weerarri humnoota addaa naannoo Affaariitiin uummata Oromoo Walloo irratti gaggeeffamaa jiru kun shira jeneraalota wayyaaneetiin qindaa'uun maqaa babal'ifannaa daangaatiin erga duullee galee waggoota lama ol lakkoofsiseera. Weerara kanaan lubbuun namoota hedduu darbuun qabeenyi uummataa danuun manca'eera. Qabsaa'aa jabaan waggoota dheeraadhaaf biyya Jibuutii keessa taa'ee qabsaa'ota Oromoo hedduu gargaaruufiitiin isuun sosso'aa ture Bakaree Maayaa Sugee lubbuun dabru lammiileen Oromoo biyya Jibuutii jiraatan OMN himan. Obbo Bakaree Maayaa Sugee godina Harargee Bahaa Aanaa Calanqoo ganda Dhoqqee jedhamutti bara 1943 dhalate. Obbo Bakareen nama ijoollummaarraa kaasee qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhachaa ture ta'uu maddeen lubbuun dabruu isaa nuu himan dhukkubsanii dubbatu. Obbo Bakaree Maayaa Sugee namni jedhamu lammii Oromoo kan ta'e Harargee Bahaa magaalaa Calanqoo ganda Dhoqqee jedhamutti kan dhalate bara 1943tti kan dhalate. Akkasumatti obbo Bakaree Maayaa Sugee gaafa Faransaayiin biyya bulchuu ture biyya Jibuutii kan qubate lammii Oromoodha. Akkasumatti inni nama ture warri isaa Na'iimaa Ahmad Ali Dasee tan jedhamtu. Akkasumatti qabsoo adda bilisummaa Oromootiif fi zabana dukkanaa san keessatti nama hedduu waan guddaa hojjete. Fakkeenyaaf hojii zamana san keessatti inni hojjete hoogganoonni adda bilisummaa Oromoodha yeroo karaa Jibuutiitiin biyya Jibuutiidha qubatan mana hoteelaa qubsiisuudhaan mana isatti nyaata godhee akka hoteelatti geessisuu turee fi yeroo waaqoo guutuu Jibuutii dhufee hoteela teessisee akka tajaajiluu ture. Akkasumatti jaarraa abbaa gadaa atis akka tajaajiluu ture. Hojii seenaa isaa keessaa ammallee yooni waniin irraa beeku yooniin isinii ibsee mul'is gadaa yeroo Jibuutii dhufe mana ofii teessisee mana isa teessisee hundaan tajaajiluudhaan meeshaa waan akka alaabaa waan akka uffata huccuu waraanaa kana fuudhee mul'is gadaa gizee deemu nama geggeessuu ture. Nama mana isaa istoora godhee maallaqa isaa baasee bitee huccuu waraanaa hunda nama obbo mul'is gadaatti kennee erguu ture. Obbo Bakareen bara Faransaay biyya Jibuutii bulchaa turtetti dhalataa Oromoo gara Jibuutitti tarkaanfateedha. Obbo Bakaree fi haati warraasaa Na'iimaa Ahmad Ali Dasee namoota daa'imummaan adda bilisummaa Oromoo jala hiriiruun qabsoo Oromootti hababan ta'us namoonni itti dhiheenyan beekan nuuf ibsanii jiru. Gumaachi qabsoo Obbo Bakaree Maayaa Sugee Oromoodhaaf godhe gaafa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gara Jibuutitti dhaqan simannaa ho'aadhaan keessummeesse tumsa adda addaatiin haala mijeessa fi bira dhaabbachaa turuu isaati. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gaafa daangaa Jibuutii irratti qabaman akka deebifamanii mootummaa dargiitti hin laatamne mootummaa biyyattii wajjin dubbatee dafee dhaqqabuun gaagama qabsoo gaafasii nama hambiseedha. Gaafa jeneraal Waaqoo guutuu gara Jibuutii dhaqee Obbo Bakareen jeneraal Waaqoo guutuu simatanii hanga mana ofitti fidanii tajaajilaa turuun akkasumas sooressa jaarraa abbaa gadaatis Jibuutitti waliin sosso'aa turanii jiru. Kana malees Oromoota biyya Jibuutitti hidhaman hedduu deemee hidharraa hiiksisuun nama seenaa dalgeedha. Akkuma qabsaa'ota Oromoo kaan bira dhaabbatetti mul'isa abbaa gadaatis nama gara mana isaatti fidee tajaajiluun dhimmoota qabsoo Oromoo bara san geggeeffamaa turte waliin qoodarraa fudhachaa nama turedha. Obbo Bakareen biyya jiranitti roga dandaniin qabsoo uummata Oromoo jabeessuuf takkaa dadhabe osoo hin jiinhifannaan maletti carraaqa akka turan madda keenya kan yaada kana nuu qoodaddeessee jira. Obbo Bakaree Maayaa Sugee guddina aartii Oromootiifis aartistoota Oromoo gara Jibuutitti baqatan hedduu bira dhaabbachuuf gargaaruun dirqama Oromummaa bahee jira. Wallisaa Mahadii Sheekaa jireenya baqaa hamilee walirraa akka hin cabsine waan hedduun gargaaraa akka ture keessa beeytonni OMN itti himan. Wallisaan hoogobanaattis immoo biyya Jibuutii keessatti gitaara bitee fi tumsaa akka ture maddi oduu kana nuu qoodee ifa godhee jira. Seenaan biroo inni dalagee nama yeroo jalqabaateef Aadde Faaxumaa Galmoo wajjin mari'achuun biyya Jibuutii keessatti caayaa Oromoo gadi dhaabe ta'uun maddeen himan. Nama mana jireenya isaa bakka lamatti qoodee kutaa barnootaa godhuun ijoollee baqattoota Oromoo biyya Jibuutiitiif
barsiisaa ramadee barsiisaa turedha. Walumaa galatti obbo Bakaree Maayaa Sugee nama qabsoo Oromoo keessatti ifaajee guddaa dabarsan yoo ta'u biyya Jibuutii keessatti gaafa adoolessa 2 bara 2018 duraan addunyaa tanarraa akka godaane lammiileen Oromoo Jibuutii jiraatan gabaasan. Obbo Bakareen ijoollee 7 qaba. Dhiira 2 fi dubara 5 qabaachuudha kan maddeen keenya achirraa nuuf ibsan. Nutis qabsaa'aa falmaa mirga qaatiif umrii isaa guutuu osoo ifaajuu gara fuula Rabbiitti malee obbo Bakaree Maayaa Sugee Rabbi jannataan haa qananiisu jenna. Ammallee wanni yaadadhu nama Oromoodha artistoota akka gartee bakka ga'aniif maadii sheekaa nama gargaaruu ture nama waa'ee muuziqaa dura maadii sheekaa biyya Jibuutii keessatti fakkeenyaaf maadii sheekarraa seenaa isaa harkatuu ni dandeessan kanarrallee maadii sheekaa qaceelatti waan beekuuf jecha seenaa isaa ammallee wanni yaadadhu obbo Bakaree Nuhoo Gobanaa yeroo Jibuutii turetti gaafa san obbo Nuhoo Gobanaa giraasha dalaga giraasha kana hin dalaginiti lakki anaatti guyyatti si baasa waan achirraa harkatu jedhee obbo Nuhoo Gobanaa gitaara bitee fi muuxannoo muuziqaa tan qaceellutti leenjii akka fudhattu jedhanii akka amata yeroo akkanatti agarsiisa guddaa goonu jedhee akkasitti akkasumatti obbo Nuhoo Gobanaa gargaaruu ture obbo Bakareen. Fakkeenyaaf ammallee nama dura caayaa Oromoo gadhaabe magaalaa Jibuutii keessatti aadde Faaxumaa Galmoo wajjin wal mareetanii walitti dhiyaatanii nama gadhaabe tokko. Ammallee wanni itti ijoollee Oromoodhaa biyya Jibuutii keessatti walitti qabee nama gartee baradhaa dalagaa kooraaniyee barnoonni xiyyaawwanni isin gargaaru hagan addunyaa tanarra jiru an dalagaa kooraanaa takka teknishaalaa isin barsiise jedhee mana isaa keessatti kophaa muree kutaa tokko kophaa muree akkasitti barsiisuu ture. Fakkeenyaaf ammallee qubee Oromoodhaa zamana dukkanaa san keessatti ijoollee Oromoo walitti qabee barsiisaa godhee fi nama barsiisuu akka Oromoo qubee afaan Oromoodhaa baratan Oromoonni baqataan Jibuutii nama godhuu ture. Fakkeenyaaf nama mana isatti guyyatti akka moolidatti mana isaa baqataa hunda Jibuutii dhufee mana Bakaree geessa jechuu turan. Dildila ta'ee fi biyya alaa deemes baqattoonni Oromoo akkasitti obbo Bakaree dildila godhatanii irra dabruu turan. Seenaan isaa wanni hin beeku kana addunyaa tanarraa baatii 7ffaa guyyaa 2 addunyaa tanarraa galee jechuudha. Jila baa'oo tokkoomee kan Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Goonfaa fi abbaa nagaa jaarratiin durfamuu guyyaa har'aa adoolessa 29 bara 2018 magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti simannaan ho'aan taasifamee fi ooleera. Adaamatti galmi abbaa gadaa haala nama ajaa'ibuun guutamee alaabaan caanceffamee walleewwan warraaqsatiin to'atamee akka oole hirmaattonni himan. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo tokkoomee bakka qeerroo qarree hawaasni magaalaa Adaamaa fi naannoo isii bal'inaan argamanii jiranitti haasawa taasisanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin godina Jimmaa Aanaa Limmutti piroojeektiin hospitaala fayyaa hawaasaaf jedhamee qarshii miiliyoonni hedduu ramadameef kaabinoonni aanichaa faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolfachuun dhagahame. Kana malees piroojeektiin iddoon oolmaa dargaggootaa ittiin akka ijaaramuuf ramadamee ture kaabinootuma kanneeniin akka saamame jiraattonni himam. Rakkoo bulchiinsa gaarii furamuu dhabuun komii hawaasaa dhalcheera. Faayidaa Eliyaas. Godina Jimmaa Aanaa Limmutti rakkoon bulchiinsa gaarii furamuu dhabuun qeeqa jabaa hordofsiisaa jira. Piroojeektiin hospitaala fayyaa hawaasaaf jedhamee qarshii miiliyoonni hedduun ramadameef kaabinoonni aanichaa faayidaa dhuunfaa isaaniif oolfatuun dhagahame. Piroojeektiin kun tajaajila gahaa hawaasa aanichaa fi naannawa ishiiftiif kenna jedhamee eegamaa kan ture yoo ta'u dhimmi isaa garuu lafarra harkifachuun waggoota 2 ol akka lakkoofsisee dubbatu jiraattoonni. Jiraataan aanichaa yaada OMN'if kenne tokko akkana jechuun dubbate. Hospitaalli Atinaagoo kun yeroo jalqabamu qarshii miiliyoona 39 ramadame. Dhawaata ijaarsi kun saffisaa deemuun qoree fi kaabinoonni waltahiinsaan maallaqni kun hin ga'u jedhanii dabalataan qarshii miiliyoonni 6 akka ramadamu godhanii jira. Yeroo ammaa kana hospitaalli naannoo kanatti argameeti kan jiru. Hospitaalli kunis immoo hojii hojjechuudhaaf baay'ee kan uummanni tattaaffii yookiin immoo baay'ee uummanni muddamaan eeggachaa jirudha. Haa ta'u malee
tajaajila isaa kana kennuudhaaf immoo baajanni isaa xumuramee yookaan immoo karaatti hambisuudhaani amma bifuma suura irratti argitan kanaan kan inni akkamattiin ta'atii jiru. Kun immoo jechaadha uummanni yeroo kana baasii garaagaraatiif saaxilamaati kan jiru jechaadha. Yoo xiqqaate ijaarsi kanaa lafarra harkifachuudhaan waggaa 5 oliif tureera. Kunis immoo sababni isaa maalidha yeroo deemee gaafatamu tokkollee furmaata tokko yookiin immoo deebii gahaa argachuu uummanni hin dandeenye jechuudhaan. Kanarraa kan ka'een uummanni baasii garaagaraaf saaxilamuudhaan haadholiin deessuus ta'ee dhukkubsatoonni garaagaraa hospitaalatti yeroo riifera jedhamanii gara hospitaala Limmuu Gannat yookaan immoo gara hospitaala Jimmaatti deemuudhaan baasii hedduutiif saaxilamaati kan jiran jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanarratti hojiin isaa kun lafarra harkifachuudhaan uummanni komii guddaa akka aanaa keenyaatti kaasaati kan inni jiru jechaadhaan. Qaamni dhimmi ilaallatus furmaata tokkollee uummanni bahee jaarsoliin biyyaa gaafatanitti furmaata tokkollee kaa'uufii kan hin dandeenye. Kana qofa osoo hin ta'in jechuudha. Haaluma beekamuuni pirojektoonni garaagaraa kanneen akka lafa oolmaa dargaggoo jedhamee kan jiru duwwaa akkamattiin lafatti afeeti baajata isaa kaabinoonni duraanii fi itti gaafatamtoonni jechuudha fi namni sun nyaatanii fixuudhaanii birri miiliyoona hedduu kan ta'e lafatti kan afecha. Walumaa galatti bu'uuraaleen misoomaa aanaa Limmu Saqqaa keessatti hojjetamaati kan jiran kan akka pirojektii bishaanii kan akka mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Saqqaa yookaan immoo abbaa boogiboo kan jedhamu hojiin pirojektii mana barumsaa kanas karaa irratti kan afee jirudha. Walumaa galatti jechuudha aanaa Limmu Saqqaa keessatti kan akka hospitaala fayyaa ijaaramee karaatti kan akka lafa oolmaa dargaggoof ispoortii jedhamee ijaaramee karaatti kanaaf kan akka pirojektii bishaanii karaatti kanaaf kan akka mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Saqqaa karaatti kanaaf yeroo kana keessatti jechaadha uummanni komii guddaa kaasuutiin rakkoo guddaa keessa akka jiramu beekamaadha. Kunis immoo maali rakkoon isaa yeroo jedhamu jechaadha haaromsi aanaa Limmu Saqqaa keessatti gonkuma kan hin raawwanne waan ta'eef bakka wal jijjiiran qofa malee jijjiiramni kan ta'e hin jiru. Qarshiin hojii hospitaalli kun akka ijaaramuuf mootummaan ramadee harka kaabinoota kanneen itti dhumate. Garuu kaabinoonnii fi qaamni pirojektii kana akka hojjetaniif garasitti ergamanis gaafii uummataaf deebii gahaa hin laanne. Uummanni aanichaa hospitaala dhabuun haadholiin ulfaa fi namootni dhukkubsatan amna dheertuu deemanii Limmuu Gannat geessuudhaan baasii humnaa oliif saaxilamaa jirraa jechuun hadheeffatanii komachaa jiran. Walumaa galatti yoo xiqqaate qarshii miiliyoonni 45 ol osoo ijaarsi hin goolabamin maallaqni dursee xumuramuun kun hawaasa komachiisaati jira. Kana malees pirojektiin iddoon oolmaa dargaggootaa ittiin akka ijaaramuuf ramadamee ture kaabinootaa fi horee kanneeniin akka saamamee fi pirojektichi osoo hin xumuramin rarra'ee karatti hafuu jiraattonni OMN himani. Baajanni lafa oolmaa dargaggootaa fi ispoortiif kan ramadame miiliyoona takka tuqaa ja'a akka ta'ee fi ijaarsi isaa yeroo ammaa parsantii 40 osoo hin xumuramin hafuu dandahee jechuudhaan hawaasni aanichaa hadheeffatanii komachaati jiran. Tole hordoftoota Oromiyaa miidiyaa Neetwoork Oduurraaf qabannee dhiyaannee kan hangammaatti hordofaa turtanidha. Oduu isinitti munis wajjin kan ture MOHAMMED Fantaalletii gama ogummaa kaameraa fi gulaallee suur-sagaatiin Abdii Jamaaltiin wajjin ture qophiileen OMN tifuu yeroo gaarii qabaadha.